Winteen yooyya galchumi keessan dhagaa babaarofayyaa nageenyi keessan baraadha maarree galgal kan guyyaa har'aati wanni dhufne isin eebbifna eebbi kenna bitee bunqalaa kanattu booran irraati kiiloomeetira 670 dhaqqab yaabal irraa dhufe haadha kiyya duraa erge abba kiyya qabatee dhufe maarree duuba bunkan in eebbifanna nageenyu jalaa jedha san gumiiteen hundi ardaan nagaa Bobban naga, Bari naga, Warin naga, Warin naga, Beri naga, Edi naga, Yain naga, Hobin naga, Usagose naga, Jolem Kuchu naga, Diren naga, Diren Diridi ban naga, Iban Golba Didi naga, Malbe Golbon naga, Kapuwa son naga, Tulan Salen naga, Badan Sadam Badan Sadam Borana Oromon Tene Bakubachu Anturi Oromia Filipine Oromon Gutu Watimu Nagesin, Agent, Balaham to Rabbinu Fideka Rabbinura Kasim, Agent, Balatanale Wakinura Kasim, Agent, Wakinura Kasim, Agent, Balatanale Rabbinura Kasim, Agent, Oromo Tene Rabbi Somsin, Agent, Waraki Hamtunu Gamurabinura Kabin, Agent, Oromo Tena Horabula Devana Bakuju Tani Targite Wuli Episa, Laftike Nargite Hanaga Hata to Argiteka, Gabrumman Rahidam Bukatu, Rabbinu Gorina, Nagake Jirada, Horabula Devana, Agent.